Janjirtu tumbar bashoda. Ati Maakin namni akka boo'aa nama gootaa. Yaawanii uummataaf qabsaasiin hin jenne. Dhufeetaa nama waliin taphatu hunda waluunu. Ka'ee dhaabbadhu. Simtuu isa tanakkalee. Ati maa sodaata ko shuguxii minaamin jechaa hin jirtu? Amma isa kiyya shuguxii maal janjirtu tumbar bashoda. Ati. Maalidhaa? Warra koomentiitti nagaa horsiisaa jira. Wayita kaakaarra koofleelli bismillahirrahmanirrahiim. Bashoo itti maanji? No rakkoo miti bar. Amma nu biratti rakkoo miti. Garuu. Nu biratti rakkoo dhagaa bashoon. Okay. Akkamitti akkasitti Maakin? Bashoo akka. Guyyaa tokkotti barachuu hin danda'u. Dhiifama naaf godha. Akkam eega akkasi. Aduree. Kottu. Saasi amma qoma isii yoo yaame. Saasi. Maaliif bashoo itti Maakin? Maaliif? Hin jedhamu bar nu biratti barsamuudha bar. Saasi hayyee. Maaman miira keessaa ba'a. Maaliif safuun cabaa utuma hin argu? Hai. Ati yoo safuu caccab. Ati amata guutuu safuu caccabsaa baatee hoo. Maal godheen caccabseen safuu amata guutuu? Ati akkanatti isa amma. Argitanii hin jenne? Isa bira jirti. Tabasaa caatetti hin jenne? Maaliif hin tabasaa caate? Argitanii? Waraabamee harkee bata. Waraabamee. Waraabamee waan. Isa bira jirti. Isa bira taruu hin dandeenyeen isin jedhe. Argitanii miti nan argadhe ammas. Beekaan korokkoree argadhee baay'ee. Korokkoreen bira geesse ammas. Ammas xinnoo turtee argitu. Deebite isa bira dhufti. Gubatteetti. Diddeeba. Maali abaabbaluu silaatti beektaa? Hin gubatte kanaaf. Dhaabbadhu mataa kooti. Wallahi nama barsiiste onnee numa hin gubatteetta. Maaltu na gubsiisa barsiisiyya? Ay, የልቡን ሲነግሩት የኮረኮሩት ያህል ይስቃል። ልብን ግርን wallahi akkasii miti. Ani sitti nafa barsiiste niyu hin yaanne ani kayaamal kayigaata. Hin yaanne maadharra maaltu argame akkas. Elektirikii qabadhu iyyuu kan hin jenne galatu miyaadhu. Elektirikii qabadhu waan naa jettuun sitti natti fakkaate. Gift naa jiraadhu akkas jechuu. Akkas taanaan gaafa biyya dhufte nareef. Warri koomentii kun immoo wallahi naa taatan hin jee fuula keetirraa beeysanaan jettan wallahi nafa barsiiste. Maakin akkas taanaan ati yeroo biyya dhuftu dubartii dubbisteettee nareefta shimalaan. Wayii wallahi osoo dubbisaa oolte. Waa takka bar'aan barbaada. Kanaaf akkasitti nagalabbatta akka mataa kootiin. Istii naarree taanaan qixaatii kana qayyare. Homaan tabasaa caale taanaan qixaatii kana qayyarime. Dhuguma tabasaa caale. Wallahi wabillahi akkasiin. Siraa jijjiiroo okkee yoo siin taane jechuun okkee. Bakka akkas taanaan hin tabasaa caale jechuudha. Daansii minaamin akka guyyaa biraa naqaxxee hin tabasaa caale taanaan. Ambarsi qoodaan dhiisi jaanii boo'u jira dhugaa dubbachuudhaaf adabbii nama biraa adabuudhaan na hoofalchiiste jechuudha. Ambarsi siinaa adabu bara akkana biratti. Okay sirraan jijjiiraayyee. Bakka akkas taanaan hin tabasaa jechuudha. Bakka hin tabasaa caale jechuudha bakka. Okay mataan dhaabbachuu si dhorkee okay bishaan fidee bishaan fidiiti akkasiin jettis. Bishaan fidi. Achi boodoo. Bishaan fidiitii akkuma siin jessaanaa keessa akka gasseentee dhugda.
Inni maa tokkoffaadha kaa. Taphasaachaatee ta'u maa intini girgiriidhis. Sitti beeksisa. Ati wayyaa qabde maaltu wanni akkanaa naan taphasaachastu. Hin beeku waan akkanaa kana dhugaa dubbachuu. Isidis mamaa sitti naqaame homaa. Maal godhaa intini mul'ata hoo silaa bisiccitiin kee. Nan amantu. Baay'isee waa'ee maakii waan tokkoon isinitti hima baay'isee. Yemir. Qalbiitti jirta yoo dhiisi qalbii yamarri jee. Ayam qalbii miti. Kakadhu mee? Kakadhu. Foonaadha. Ayyee. Maakiin miskiina baay'isee. Miskiina rabbii. Foonaadha. Yommuu akkasi jaalatu sabni keenya tizee akkanas si kabaju mee miskiina taatee daabboo takkaan buluu santurra wayyaa ban. Hiwayyi wallahi santurra wayyaa uummata ko yaa uummata qamaamii kiyyaa sin jaaladha. Wallahi sin jaaladha yaa akkam. Maalidha? Oromoo kiyyan jaaladha jechaadha. Har'a jaalatte moo kanaan dura sinuma guyyaa guyyaa? Irraa badaan dhaggeeffadhu. Laa aguuta gariin dhufa ja'itu madeem ati laa anaanis as laqqaseen dhufa jettaa nama waliin taphattu hunda waluunu as laqqaseen dhufa jettee himatte jechuudha. Silaana qofaan jette illee iyyuu namni diddamni seenus diddamaanis numa jetta laa hawla walaa qubata deema amma. Ani nama biraan dubartoota akkasii deemeen beeku. Laal safuu addaa kana laal ani bar arkeetuma laal jidduun liu jechaatumaan liu jechumaan dabara jechuudha. Koomantii hunda sii barreesse laal arra. Si qabe guyyaa meeqan si qabe guyyaa meeqadhaan. Anamiti maakii qoysaa sinas raddaa qoy garuu as laqqaseen dhufa dur. Qabatee hin danda'u. Miti hundaanuu akkuma anaan jiru kana jaabar. As laqqaseen dhufa jaa hundaanuu hunda waliyyoo haasee inu akkanuma jajjaa hunoo hunda waliin. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Hunda waliin hundi. Hunda waliin. Maal jechuu amma kun? Ummata soddaati waliinis akkuma gara galaa oola. Maali namni gara gaggalaa oolu kun? Annuma gara gaggalaa oolu kana harkaan fedhu gaayaa jara keenya. Kuma gara gaggalaa oolan. Dadhabii amma fa'a mudhiinu caccabxee. Inshaallah. Yeroo dubartoonni ergan maalan jedhasite dur garli fireendiin qaban jedhani. Sobadha warri jedhan si taa'iman. Hundumti isaanii yeroo galan ani garli fireendiin qaban jedhani. Igale. Achi yeroo immoo qixaati uummatan gaafadhanii yaawanii uummataaf qabsaa siin hin jenne. Hin sobaa jaalan. Ay, foonaadha kun soba. Dhugaa jirtu. Dhugaadhaa jechaa jiran dhugaadhaa jechaa jiran. Hunduma isaaniif mattanii maachiin booda ani uummataafan qabsaa miti fedhii uummataan dhaggeeffadha. Koomentiidhaan fedhii isaanii yeroo jedhu hundumti isaanii dhiironni daansii. Yoo ani immoo akka nama uummata isaaf qabsaa'u tokkotti fedhii uummataa tasgabbeessuun qabasii galee. Anis ni ajajamaaf waan hin jaalladhuuf. Baay'ee si dabbaree geemiin dubartoota faana taphadhe. Maaliif na dabbaran? Nan dabbaru maaliifoo? Barsanuu bari nama dila tokko sheerna godhee maaltu maalti raachuun lafatti kufeeti moo maaltu jeetin bar dhufe. Shittan gisee dhufe kunoo irra qabaa taphachaa jirtan san maaf faqqaan firraa be'e. Imboose miti. Maaliif eebboo? Annama boo miti bar. Ayi sobi imboose taawaki. Deensi taali. Ani wanni akkanaa boochistus nan aarsitus. Ayi dhisi. Boo boosee deeyyuu si abaabale. Hin boonye maaliif hin boo'an akkanaa? Ara boosee ta'a. Ara garuu ani hin beeku. Dura jilsiin itti ani waan akkasiin barbaadu. Buusee bakka
Hey! Ligaluu qabdu walloluun qabdan. Gaafa akka tasaa taane gaamseenu walitti buute agartee jilbi kee lamaanuu walitti bu'a namni mana tokko keessa jiraatu wali bu'uun isaa na oolu raachuu. Ay ani haala namni mijeessu. Manyitaa beetii keessa nan arraaraqa. Sagalis akkan dhageenye. Ana garuu sagalee maali? Boyicha. Sagalee boyicha. Sagalee. Okay raachuu. Sagalee boo'ichaa ibtee. Sagalee keessa walirraa dhageessanii akka walirratti hin hinaafneef. Yesus. Raachuu. Ati maa akka namni akka boo'umaa nama gootaa? Egaa. Boyichi keessa jiru taanaan maal isaa girgiriidha. Wait, raachuu Yesus. Eshi mee qixaatii kee maddu? Jaalukoo siin qaxxa'u baqqaasiin qashti. Eshi lobbo. Bakka deemirratti? Ishi maayidir. Galatoomii waan na taqabbalteefis hin jedha. Rakkoon qabu qashti.